kennamuufi. Okay, kennaan kaameraatti nu hubu Mubaarak utuu kennaan kennin dura nu qophaa'e dhaabii nu qopheeffadhaa dura dhaabii nu qopheeffadhaa guys dura dhaabii keessan Mubaarak nu mul'adhu kennaan keenya obsaa dhaabbadhaa kennaan keenya na obbo Nabaanishaaf hin kennamaa jira kennaan kennamaa jiru Nabaanishaaf hin kennamuudhaaf deemaa jira Nabaanishaaf falmataa shawuu qabsiisaa jira kennaa kennamuuf jedhu kan kennu falmataa shawuti. Okay, Nabaanishaaf kennaa fidanii falmataa shawuu yookaan Nuraddiin Shaafiitti dabarsanii jiru Mubaarak sammaa kana dhaabbataa jiru Nabaanishaaf cinaadhaan dhaabbataa jira wal ammataniiru gara kennaa falmataa shawuun itti kenne Mubaarak sammaatti kennaa jira. Waliin qabaa jiranii itti kennee jira jechuudha. Akkuma isin argitanu kennaan sun maali ka jedhu kan waliin ilaallu ta'a ammallee itti fufaa qophiin keenya akka itti fufetti jira. Falmataan shawuun Mubaarak sammaatti kennee jira jechuudha. Kennaan sun maali ka jedhu ineekama. Egaa kennaan obbo Nabaanishaaftiin falmataa shawuutti kenname falmataan shawuun Mubaarak sammaa harkaan ga'ee jira. Kennaan sun hiikamu gaa. Likam. Amma ikamoya. Ummata gaafadhaa. Ai kamu. Ini kama kennan. Kennan ini kama. Oh, altasan. Ika. Ini kama kennan. Warra komenti wal jettan. Isin gaafadhaa. Kuni kennan kun dubbachuu nama qaban hin gaafadhaa. Dubbat. Abanamu. Kenname. Banamuuf deemu. Banamuuf deemaa jira. Mubaarak bani. Falmata Mubaarak banu. Mubaarak bani. Banamaa jira kennaan Mubaarakii kenname. Kennaan Mubaarakii kenname banamaa jira. Kan tilmaamaa jiranus jiru komentii wayii argaa jira. Kennaan maali dhagaanis hin beeku yaa. Kennaa goota. Qoy maqaa mul'isi. Jala jira maqaan. Kennaan Mubaarak sammaa ragee gaa kudoo bifa kanaan kenname mul'isi sirriitti. Erroo limuun maasar bilaan kenni waan funtaan. Dhugaa rabbii. Argitanitti miti. Qeerroo yeroo maastar pilaanii egaa eenyu ta'edha mootii gootadha isin waa'ee maastar pilaanii nu yaadachiise asirratti waan ibsuu qaba inni ibsu. Ammas Fuad Sultaanii. Jala keenya. Kennaa biraatu jira jedhaa jiru ammas barreessaan kitaaba gootota shanan gibee Fuad Sultaanii maastar pilaanii nu yaadachiise dhugaa dubbachuu fi isin waa qallaalisee dandeessu waa'ee gara maastar pilaaniitti nu deebise. Okay. Gara kennaa taanutti darbuuf deemaa jira. Mubaarak sammaa kennaa lammaffaan isaan eeggata jedhanii Fuad Sultaanidha. Waa kennamaa jira bifa sartifikeetiitiin waa kennamaa jira. Waraqaa ragaa kunis maaliif akka kenname boodatti deebina. Amma immoo Nuraddiin ittiin kennaa Nuraddiin immoo akka isaa kennuun affeera. Waraqaa ragaa dabalataan kennaniiru barreessaan kitaaba gootota shanan gibee obbo Nabaanishaaf fi falmataa shawuutti waraqaa ragaa kennaa jiru. Waraqaan ragaa sun immoo obbo Mubaarak sammaa dabarfamee kennamaa jira. Egaa obbo Mubaarak sammaa guyyoota kana badhaasa Oromiyaa keessa deemuun sassaabbataa jiru wanti jedhan jira. Egaa wantoota ibsamuu qabu itti deebina. Mubaarak akkasitti kennaa fudhateera. Kennaan kun maaliif kenname eenyu kan jedhu warra hin beeknee fi namni kennaa kana kenne adda isinii baasa jechuudha. Nama kana kennaa kana kenneef dhiibnaa jechuudha. Egaa Mubaarak keenya baga gammaddee galateeffannaa irratti dubbachuu dandeessu. Waan inni jedhu dhageetanii maali waraqaa ragaa kun kan maaliiti?
obboleessi keenya kunillee mee an dubbachuu hin danda'u. Dubbachuus hin dandeenye baay'een gammadee mee inni dubbate kanaan deebi'ee dubbachuu naa wayyaa. Ayyee mee suuraa sana utuu as qabdee ammasitti qabdee amma ni dubbatutti gaariidha. Barreessaa kitaaba gootota shanan gibee addeebii waa'ee suuraa sana nama hin beekne wal barsiisi gaggabaabsiiti. Hin mul'ate nabaani. Ayyee amma na mul'adhaan. Hin mul'ate. Hin mul'ate. Galatooma suuraan ammaa kennaan kenname kennaa qeerroo Oromoo qeerroo qabsoo fincila diddaa gabrummaa xumura fincila diddaa gabrummaa irratti lubbuun isaa dabartee sababa isaatiif osoo dheeksuu irbaata allaattii foon isaa ta'e kanaan wal qabatee qeerroo Fuwaad Sultaan kan itti dhalate Limmu Sakkaadha. Egaa waan ture hin beektu qabsoo waa'ee maaster pilaanii hin beektu yeroo sana qabsoo adda dureedhaan nama finiinsaa ture. Limmu amboo lammaffaa jedhee yerootti waamamaa turte jira. Limmuun yoo yeroo sana namni waa'ee qabsoo hordofaa turtan yoo beektan ta'e waan baay'eetu ta'aa ture. Fakkeenyaaf waa'ee Maakidaa fi waa'ee gurbaa Nagaa Shayilee jedhamu sanaa namoonni yaadattan as keessatti yoo jiraattan wantoota Limmu keessatti ta'aa ture bara sana hundi keessanuu beektu baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Qabsoon akkuma Gincii keessatti, Jalduu keessatti, Jaajjii keessatti geggeeffamaa turetti Limmu keessatti illee baay'ee geggeeffamaa ture. Lubbuun namaa akka bifa sukkanneessaadhaan darbaa ture jechuudha. Sana keessaa qeerroo ani Jaagamaa Badhaanee warra akka Gaaddisaa Hirpaasaa Injiinar Tasfaa'uun Camadaatiin adda baasee ilaalu seenaan jaraallee wal fakkaata jechuudha. Inni kunis barataa ture barnoota dhiisee gara qabsoo kanatti kan makame haala ulfaataa keessa egaa utuu ifa arraa kanallee osoo hin argin lubbuun isaa dabarte jechuudha. Kanaafi kara tokkoon yaadannoo akka nuuf ta'uudhaafi namoonni keenya yeroo baay'ee wantoota akkasii irratti xiyyeeffannoon goonu kara biraatiin immoo kennaan kun kennaa guddaa waan naaf ta'e anillee baay'ee waan hin jaalladhuuf seenaa mucaa kanaa namni kitaaba seenaa gootota shanan gibee dubbisee namni waa'ee mucaa kanaa yeroo dubbisu namni hundinuu akka boo'ee fi akka seenaa gaddisiisaa ta'e waa'ee Maakidaa amma waggaa kudha nama jawwee fi maaliin qallabamaa ture dhiigaa fi fooniin sooramaa turte jechuudha. Ilmi namaa Oromoon sadarkaa kana keessa bahee qabsoo har'aa kana ifa har'aa kana argate waan ta'eef yaadannoo sanaaf nuu ta'a. Kara biraatiin qeerroo nu biraa kufe waan ta'eef hundaa ol akka isaan yaadannuuf jechuudha. Qabsoo qofa miti. Namni har'a nama hiriyaa isa biraa kufe yaadanne namummaan isaayyuu hirruudha. Kara biraatiin obboleessi koo Mubaarikii waan dhokataas waan mul'ataas waan baay'ee godhaa ture. Dhugaa dubbachuuf ani isin kallattiin nama gargaaru qofaan beektu ani immoo kallattii sanaan hin beeku. Yeroo duraa waggaa 4 dura waggaa 5 fakkaata. Gaaf tokko abbaan koo Duunaaniin asirraa Buraayyuu irraa waamamee deeme yeroo baay'ee illee dubbadhu kana seenaa kana namni hin beeku. Taaziyaa abbaa kootirraa kaasaniiti na hidhani. Maa innati wantati barreessaa jirtu wantati godhaa jirtu jedhanii na hidhanii akka tasaa hidhaa sanaan wal qabatee wantoota adda addaa ture birriin dhabe qarshuma jedhamutu dhibe egaa waan nama mudatu warri artii keessa ogbarruu keessa turtanii numa beektu jedheeti yaada. Sana booda maaltu ta'e osoo nan beekin jechuudha. Ija koo gurra koo hin beeku. Nabaanii nama jedhamu hin beeku. Feesbuukiin koo illee maqaa biraatiin ture yeroo sana jechuudha. Mucaa kana obboleessa koo Falmataa Shawoo kana isattan himadhe. Dafii na qaqqabii haalan taane keessan jira jedheen itti himadhe. Mucaan tokko Awustiraaliyaa jira. Maammad Abbaawaaji jedhama. Isaa wajjiniin qarshii wayii walitti buusanii jarri kun lamaan nan beeku jechuudha. Falmataa dhumtee itti himnaannaa jedhe. Yoomillee kanan hin daganne jechuudha. Hin beektu
namni bishaan isinii cobsee isinii kenne gaafa mul'ata keessanii isin gargaare laphee keessan keessatti onnee keessan keessatti iddoo akkamii akka qabu jechuudha. Kana bira darbee wal'aansoo meeqaan kitaabni seenaa goota shanan gibee hin maxxanfamee gaafa bahu gaafa uummata bira gahu wal'aansoo guddaa ture gubamuu qaba jedhanii